بكنا قلبيكو كان بوريف نغرسو يا كلام ربي دندئي سنوبسو كتاب سميبو جتشي سهندو هكا قويا قياما سن رقانا فنودكا أكا هويكي في جاسر اللبسو يا كلام ربي والجدي سيبسو كان هرفين توكيتشي كودن بيتو كان عرفتي يعني فيديو كان وقع تقبوتو يوم جنبا جدير بها للساجر أما كبيرة وقعت كوكوتو كبيرة كبراتور ده إتاك كريمانه بري تكافلي جراتشو جرا غماتي تبري كنا ينفني سورة مكانو نفني كتي مشيون بيتام بري ميكا كفالته وقعت وكذا كبير جاجان كفالان جدام ملك ميك mana teni menegaro jajang kafalan nanjat كده بربراين ده هو أمان abo mina di wala langsung malik ntulu beita wallahi rade jo am chaw number khabiya malaka هذا jada كهذا وتيجي قال تماركو duriye nasi khabiya mu malaka video yo ngalti nega sidi sajada duriye nasi mo to yo jada nambune video kina maddi jireda bari marakatte shamaran illi wallahi lazi كبيات الدب كبار وارم تيبك إيه كار barakaste jolan dirama itqahalo jiranya nakanu mate gizra bati ميك أباد ميك كفاله ya wallah باد ميك كفاله kawan Gati bayi aja nama nih, karena tadi karena itu. wala kemarin mau sini kaba dibat dah samaran illi badi sani asur rekatani war dira kun illi ammo tuyu dubartoota akka kanatti miidhuun gaarummaa hin qabu waanuma feete illee isiin baalagee taate yaasli kenna beeyta nuti dhalee qabna bor waan hireen teenna taatu hin beeynu so xiqqoo harka walirra qabanne jedhaan garuu akka kiyyatti wallaahi ما التيشير قولي وين قافنا كايدي ديموش ايدا لا أمانتي بركيسيتي مالي فمنت ايدا نجتو بريتولي فارندون لا والله أمانتي ما واكتو ريت قرانا كبتن ككتو ايدا يته قرمتين دا كتنو وقت فيديو دي يلا باي شيكو تا فيمسو تولت قبدي كيامتي كايدي تمتي انو نجته كايدي تمتي ينه ككتا تورنو نو بروبلم كوني بار في الطريق ما لي ورا بميتي وانت فيه عندن تشاوروا ابدا بلانون بيخا متنوي ورا اسرت بكنامتي مالف ريم فرات مور هيدا نجتو كون زورا ريفا فكاتا بيجي ودا بابا سيري فقول لي والله كذا رسو جيسه يرادي عشت شيء والله العظيم أنا برام أنا أصلا بر أكمل جبانة يجوا جرابان دي وسودي كنا بقى والله لازم أنكر كيا خلاص يا ربي يا كوانا نيد يا ربي يا الحمد لله ما يا ربي نسال بيسي نجا من بيت نجا انا بقول لك وني قال لك على سواجين ولا كيوبا اللي انا سيفور انا كون ايه وايد فوفو ايه ترى انا متي فوفو انجرتي فقال يا مقايدة تبدأ كومنتي فوفو الناس فراراني نتركي كبه
Ana hunda caalaa haasa'e jilootu naa ta'e jiloo tokko jira. Ana akkuma dhiirri kadhattu kadhadhee na diddee maal godha kana caalaa waa daabboo isii hambaa ta'e jedhe jiloon miskiina kiyya. Dhiira tana rabbuma kadhattu godhe yooma kadharraa baana yaa wanti. Jiloon as jala jira. Ana akkuma nama kamiitu kadhee akkuma dhiirri waa kadhattu kadhee maal balleessa jira na jedhe. Saafiinoo Kaasa. erbe maa jaallatee dura qaataa galtee waamu hin dhageenye. Anaa galtee darba quba sadarkaa dubatte dura eenyu kasi dawwal. Bariyoon itti dawwalanii waan hunda aslitti himin jedhanii bar. Saafiin haasa'an beeku. Sabboona saafiin haasa'an beeku maal Saafiin hin gingisa bar sabboona afaan argeetiin haasa'an beeku hin gingisa. والله سلا عيبي دبرتي الرها سيرة دبرتي عيبي سر دبرتي مقابل لي سر دبرتي وان هنتاني قدر دبرتي أسر بوچسو إر وسو الدنيا تنر بقتني إر في الهدى دبرتين أمانة رسول ربيتي دبرتين هادتين دبرتين أبوليتين دبرتي صداتيتين دبرتين أكوتين ربي صداتا دبرتين بوچسينها ربي صداتا دبرتي هيرين قبنا هيرتو إسين قبما سقل كلها فوتو سي قدستي hayati oromo dami sab inqabdu isin safu gafa durani tu mal dubbat haya isma inqabdu wanni duftef tanan fammasu fi arkatte namme ka bahar darsa dabbu ka femas gotan bo awon tinjiru tan daun jawon wanna na agartu agenda khaysati ubaleso malif ana amnatu ni saban amadi dami torba mitikhan sila di dami torba Maal dubbanna kana wanta dubbannu nu dhibee jechuudha. Kam dubbannee kam akka dhiifnu mataa miilli isaa nu dhibee jira. Yeroo hedduu inuma dubbanna. Ammallee dubbiin kaan dubbatan kanuma kaan caalutu dhufa. Egaa hordoftoota kee salaamtaa isin gaafachuu hin daganne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota chaayinaala kiyya jalatti argamtan. Jira jirtu maay faamilii baga jiraattan kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa kutaa ganda osoo hin jennu hundumti keessanuu faamilii kiyya kataatan hundumti keessanuu naaf jiraadha bakka yaaddan muraada gaa isiniin jedha. Viidiyoo kee piliis laayikii godhaa piliis jaalaluma keessanii fedhima keessanii akkasii viidiyoo laayikii godhaati warri gammamaatii naaf taatanii galatooma baarakallaa fiikum jazalakum khayran ammallee naaf jiraadha isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya akkuma jalqabarraa hanga ammaa dhageeffattanii walumaan dhageeffanne kana jechuudha. Ajab jedhe. Waan dubbatu illee nama dhibuu callisuuf illee nama dhibuu jechuudha. Silaa amma faashina ta'eyyuu meeshaa dubartii faffacaasuun kun amma faashina ta'e jechuu akka faranjii jechuudha. Faranjii biratti normaal aadiidha jechuudha. Amma kennallee akkas ta'aa jiran fakkaata. Silaa namni kenna yeroo namni gorsu hin dhaga'u. Jaalalli tun akka malee moo'atti na fakkaate bakka meeshaa waraabanii nama ergu kanan baay'ee nama moo'atti na fakkaata jaalalli tuni. Moo'atti illee ka fiixa baatu agarree ka galma geettu agarree jechuudha. Namni osoo nama jaalate si jammar duruma kaameeraa viidiyoo na waraabinaa ergin jedhu kunillee jaalalan ta'u jechuudha. Isii waraabdee itti ergitullee inni waraabinaa erge jedhuun illee kun duruma jaalalaa miti. Jaalalaa osoo hin taane maallaqa walitti daldalatu maallaqa walirraa daldalatu walirraa nyaatu amma ka waraabanii maallaqa ergitamu gassi dhiisan jedhaa turan diqqaate. Edaa dubbiin ganaa jira jechuudha. Yaa Rabbi ati nu baasi. Yaa Rabbi ati nu saftari. Yaa Rabbi ati nu tiisi. Yaa Rabbi ati nu tiisi ka shayxaana nu mo'atee nu dogorsiisutti nu dogorsiisu nutti hin dhiisin. Nutti hin dhiisin Rabbii kiyyoo. Nama baay'ee salphataa jira. Nama baay'eetu maqaan isaa badaa jira. Qaamni ebaluu nama ebaluu tokko ala bahee yoo jedhan zarii muluu dhagaa bakka muluu gaa biyya muluu gaa yaa Rabbi yaa Allah. Namni sun akkamitti mataa ol qabatee nama keessa deemaa jechuudha. Keessumaayyuu
namni miidiyaa irraa aadii noormaal iyyuu godhee iyyuu jira amma faashina godhee jira. Kanaaf namni biyya keessa wallaahi haadha abbaan ofii zariin namaa qalbii namatti cabe. Intala nuti naamusaan hin guddisinii namaan jedha maatiin ofii jechuudha. Obboleeyyan keenya jaalalli illee parsantii qaba namallee yoo jaalatan jaalaluma kanatu miira keessa nama galchee viidiyoo meeshaa ofii akka waraabanii dhiira ergan nama taasise jechuudha. Jaalala keessa yoo dandeettan parsantii xiqqoo moo'ee jaalallummaan bichaan isin moo'atee akka daabboo waraabdanii maamada ergitan ta'ina. Kan isin jalaa baate silaa isin jalaa baate wanni godhan takka hin jiru jechuudha. Wanni of duuba deebi'u takka hin jiru. Warri gana haarawaa dhuftan keessumaa ijoolleen haarawaa dhuftan kun waan akkanaa kan irraa of eeggadha. Kan isin jalaa baate wanni isinii godhan takka hin jiru suni caarraa keessanii wanni ani isinii dhaamu bichaan birrii ittiin kennina. Daabboon sun hin turti malee bahuun isiin haftoorroon isin irraa waraabamee maamadoo bira jirullee daabboon keessan yoon baa kiyyoon baa jettanii dararamaa halkan hirriba dhabaa jirtani hin turti malee isiin bahuun hin haftu jechuudha. Gaafumatti birrii dhabdee rakkatte tokko birrii fiddamoo gassi baasan si as faraarra'ee gaafati birrii dhabde san gassi baasa jechuudha. Kanaaf yoo kaagumatti biyya arabaa kana jirtu birrii ati amma hin dalaydaa hin qabdaa itti gantaa oka gariin keessan manuma keessanuu ijaarrachuu dhiiftanii bultima teessanuu dhiiftanii isuma ergitanii jechuudha. Salphinni kun nan gadi nan bahinii jettanii salphinna abbaan gaafuma bilbila ofitti gara galchee waraabee of salphise jechuudha. Kanaaf jaalalli isinitti haafuu jechuudha. Ani hin jaalatinaa miti wallaa kabajaan naamusaan isin fuudhee isin dhiirniitii isin godhatee isin haafuudhu malee viidiyoo bara isinitti ergee abadan jaalalli isinitti haafu. Dhiira viidiyoo na ergitu malee isiniin jedhu abadan bulook godha. Viidiyoo daabboo keetii na ergitu malee an jaalalli kan keef kan kee mi'aawuu siin jedhe sitti hadhaa'u jedhaani. Sitti hadhaa'u ittiin ergina. Hiree dhabdanii saniif hin haftanii. Hireen teessanii asii miti biyyatti isinii dhufti. Hireen teessan jechuudha. Yoo isin naamusaanii kabajaan mana maatii keessan keessa jiraatani hin dhufti hireen. Guute namni nama fuudhu dhabameeti miti namni naamusa qabu adaba qabu. Kanaaf jaalalli qilleensarra namaa dhufuun illee nama haafu. Ainumaa amma kun gibira itti gabbaramaa jedhamaa jira yoo akka waan mana ta'e. Maali mana akka gibira itti gabbarta? Hin kennina birrii ittiin kennina. Birrii hin kennina. Daabboo san haa baasu malee hin kennina. Kama namni hunduu qabdan isinillee haarawaan qabdanii haalaalanii gadi haa baasu ofumaan salphatee dhiisa jechuudha. Namni sun mee amma warroonni gadhiise maal argate ebaluun kun ebaluu gadhiisee bichaa namni ilaaleetiin bira taraa jira. Erginaa gibirallee ittiin gabbarina wallaahi. Nama miidhe rabbitu isa miidha wallaahi. Nama miidhe rabbitu isa miidha. Rabbii keessan du'aayii kadhadha daabboon takka isin jalaa baatemi. Birrii isatti kennitan san miskiina biyya jiru sadaqaa nyaachisa. Miskiina biyya jiruu fi kennadha. Masjiidatti kennadha. Taarika arguuf teettani warra meeshaa keessa waraabeetiniin meeshaa keessan isin as faraarra'ee gibira akka manaatitti gibira itti gabbartan san miskiina biyyatti waan nyaatee bulu dhabe san waan dhugee bulu waan daara kanaaf obboleeyyan kiyya shamaraa maallaqa keessan hin kennina. Meeshaan keessan bahe gaaf hin tura malee gaaf tokko gadi ba'uun isaaniif hin dubbanne malee yeroo hedduu hin dubbanne malee miidiyaa irratti ijoolleen hedduu turanii jiran ijoolleen hedduu meeshaan waraabee maammadoon hedduu birrii itti nu kafalchiisaa jira. Inuma dubbatanii akka ammaa kana babal'atee hin dubbanne malee birrii nu kafalchiisan yookaan meeshaa keessatti baasaa dubartii meeqa qofa ajjeeste dubartii meeqa sammuu dhabde dubartii meeqa maallaqa ishee dhabde. Kanaaf hin kennina birrii. Warri waraabamee isin jalaa bahe hin kennina birrii. Kalaas dogongortanii ilmi namaa kamuun dogongoraami. Wallaalallee hin ta'uu beekatillee hin ta'uu dogongortan wanni dogongorame immoo of duuba hin deebi'u. Amma of duuba akka hin deebine nama taasisu maalinni ammaan booda viidiyoo biraa waraabdanii nama biraatti akka hin ergine harki barate immoo nama hin dhiisu. Tokko yoo isinirraa waraabee tokko isin deebitanii kabiraallee yoo jaalattan kabiraa sunillee akkasuma isin waraaba dogongora takka tare immoo akka ittiin deebine ka haarawaa dhufu immoo irraa waa barata warri takka daabboon keessa isin jalaan hin bahin immoo yoo qalbii qabaattanii maashaa Allah tabaarakallaa isin jedha. Ammaan booda nama tokko abbaa manaa keessan ka ilanii kaa isinirraa qabutti meeshaa keessa waraabdanii hin ergina. Isin jaalatuuf bira isin deebisee isin wajjaa jira yeroo hedduun dubbadha viidiyoo waa'ee kana jechuudha. Rabbi nu haa eegu rabbi nu haa tiisu. Rabbiin nagaan akka nu fidetti nagaan nu haa galchu kabajaan akka nu fidetti kabajaan nu haa galchu. Asitti miidiyaa irratti of salphisanii maatii ofillee biyyaa salphisu maatii ofillee intalli warra eebalu akkasiin maqaan maatii keenyarrallee nafu maqaa ofiitillee eeggatu. Maqaan nama baduu mannaa mataan nama baduu wayyaa jettee mammaayitee Oromoon. Kanaafi
Doktor Asli atillee intala qabda. Ashuufaa osoo hin taane dhugumattuu sagalee ta'uu qabda shamarranii sagalee ta'uu qabda malee akkana jechuu hin qabdu jechuudha. Sagalee ta'uu qabda. Maammadoon dubartiirraa meeshaa waraabee akkan nu jedhu kun adabamuu qaba. Dubartiin ammaan booda osoo kana dhageettan meeshaa keessa waraabdanii dhiiratti ergitanii itti gabbara gibira itti gabbara jannata hin argattanii jechuudha. Warri dogongoraan